Ashenafi Mamade. Addunyaa jaalalaatiin booji'amanii yeroo isaaniitti qabxii isaanii irraa kufanii jiraata. Raajiin kaampaasii keessatti maaltu isa mudate? Waan tokko yoo namni mudanne kara kana waan tokko yoo namni mudanne mammaatti. Ofii keetii yoo dhiftee chaalenjiin waan sitti dhufe hin jiru waan namooti irraa barachuu danda'an tariiti jechuudha. Maqaa namaan kaastu. Ani ijoollee durbaa na sodaadha isaanis sirriitti na sodaatu wal taasisuuf illee hin mammaatti. Kanarraa kan baate wanti yaaddaa jiru jechuudha. Hin jiru. Isa kanarra darbe fayyaa masaarra. Tayyee amma qabxii fiiziksii keetii gaafa argite maaltu sitti dhaga'ame? Baay'een gammadee akka tasaate yeroo sana Finfinneetiin Naqamteetiin Finfinnee dhufaa ture konkolaataa keessatti hin jiru ijoollee bilbaaliin keessaa natti waanii nan jeeqeennaanii iyyee. Koodii kee beekuma akkamitti sitti ba'e? Koodii koo yeroo sana daataatu na libee ijoollee tamni bilee achi hiriyaa koo yeroo sana galteetti wala meekaasaa dhama bilee gaafa natti ta'u gaafa ni iyyee qumcaan maraatii boodee maaliin maraadhi fiiziksii dhibba fidee koon jaree achi nuti harka argu. Duraan dursee milkaa'ina kana waaqayyoon alaachuu isaatiif guddiseen galateeffadhaanii waan hundumaa kan naa godhe isa sababii ta'eef jabina mataa kootii jedhee kan inni madhu hin jiru. Jalqaba irratti waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Humna keenya ol nu gargaaree waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Waaqayyo isa kaan nu galateeffachuun barbaada. Maaliif waan baay'ee isatti nu gargaaree isa ta'eef isa waaqayyoon galateeffadha. Garuu durumaa kee maatsiin jaalladha. Isa booddee deemee kutaa 11 semestara lammaffaa gaafa ga'u keemistirii irratti waa'ee kwaantem fiiziksii gaafa baran maqaan immoo kwaantem fiiziksiin baradhaa fiiziksiin galaa jedhee murteesseen. Waan jaallatan san istaandaardii kamii akka barachuu qabu intarneetii irraa ilaalanii hordofanii ilaaluu qabu. Hundaa ol garuu wanta jaallatu murteessaadha sababii ta'eef utuu namoonni saayinsii jaallatan kutaa 11 faatu hin geenye sirriitti waan jaallatan adda baasanii gaarii natti fakkaata naamsa qabuufis kanadha. Egaa amma herrega dhibba saddeettaa qabxii gaarii galmeessiteetta maal ta'uudha kanatti barbaaddu? Gara fuulduraatti barnoonni qo'achuu barbaade barnoota sooftiweer injiinaringiidha. Sababni itti filadheef immoo oduuma xinnummaa kootii kaasee wantoonni teekinooloojiidhaan wal qabatan kuni na hawwachaa waan turanii fi ammas ergan guddadhee fedhiin koo garuma sana deeme. Citiin ani milkaa'ee jedhee kanan yaadu jalqaba irratti haala itti fayyadaman yeroo godha jedhee yaada jechuun eenyu taanaan milkaa'uu danda'a hundi keenya sammuu wal qixaa qabannee dhalannee sammuu sanatti haalaan fayyadamuu keenyadha sammuu sana immoo haala qo'annaa keenya wajjin mijeessinee karoora baafannee sirnaan yoo qo'anne wanta barbaanne bira ga'uu akka dandeenyu nan amana. Taayim maanaajmentiin baay'ee murteessaadha. Yeroo kee sirnaan yeroo ati qabdu dhalli namaa hundiyyuu guyyaa keessatti sa'aatii 24 kan inni qabu. Jijjiirama jireenya keenya irratti kan uumu akkaataa nuti itti sa'aatii 24 sana fayyadamnedha. Kanaaf barataan tokko immoo akkamittiin fayyadamuu qabaa kan jedhu irratti wantoota barbaachisoo ta'an barataadhaaf barbaachisoo ta'an gochoota barbaachisoo ta'anii yeroo yeroodhaan sagamteeffattee hojjettee sa'aatii dubbisuu qabdutti dubbistee sa'aatii boqochuu qabdutti boqottee haala kanaadhaan hojjetteeti kanatti yeroo kee sirnaan fayyadamteeti kanatti galma ga'uu dandeessu. Kanaaf nuyi illee akkasuma fayyadamaa turan mooraa keessatti yeroo itti qofamanii taayim manaajimentiin kan barbaachisu garuu mooraa yuunivarsiitii keessatti baay'ee barbaachisaadha taayim manaajimentiin dhugaa dubbachuudhaa fi osoo taayimii keenya manaaj gochuu hin dandeenye ta'eeti qabxiin kun dhufuu hin danda'u. Yeroo koo pilaanii qoqqoodeen itti fayyadama. Sa'aatii akkasitti yeroo akkasitti kan hojjechuun qaba jedhee karoorfadheen qaba. Taayimii yookaan iskeejuulii jechuudha. Achirra dhaabbadheeti kan hojjedhu. Tiimworkiin baay'ee nu gargaareera jedhee nama karaa godha. Odaa keessatti wanta baay'ee jaalladhu tokko rileeshinii ati ijoollee wajjin qabdu barsiisota wajjin qabduu fi tiimworkiin baay'ee wanta na gargaareera jedhee yaada. Hiriyoota keenya wajjin nama hundumaa gaafachuu dandeessu hundumtuu paartanii tokko qaba. Hundumtuu nama wajjin dubbisu ana karaa koo akkasiin dubbisaa ture hiriyaa koo wajjin wiikeendii irra piroogiraamii mataa keenya iskeejuulii mataa keenya qabna. Nama 2 nama 3 taanee saabjektii dubbisnu qabna qofaa keenya dubbisnu qabna. Innaa isatu nu gargaaree jedhee nama. Tokkummaan nama miidhagsaa nama bareechaa galma gaan barbaadan nama gaa. Haasaa qofa osoo hin taane immoo kinoo akkasitti hojjetameera. Egaa Oromoon haasaa irra kasaa gochi garuu mi'aawadha akkuma jedhamu sana.
akkuma humna tokkummaa jedhame kana wanti barbaadame yookaan gooliin barbaadame sun rukutameera jechuudha. misconception jiru furuudhaaf kan hin baradhe degree lama miti maatii fiiziksii miti kan hin baradhe double major dha degree ko tokkuma degree ko yoo dubbistu BSc degree dual major in applied physics and applied mathematics degree tokkuma warqatuma tokkotuna laatame kan hin fudhadhe koorsii 12 dabalataan maatii irra koorsii fudhadhe sun warra major requirement barataan tokko maatii barateera jedhamuudhaaf koorsii ni fudhachuu qabu jechuun koorsii ni baruu qabuudhaan malee koorsii warra supporting ingiliffa fa research fa waan akkasii warra department maatiidhaan eebbifamanii qixxee hin baranneen koorsii 12 duwwaadha kan dabalata fudhadhe. Nayyaalee interview wayyuu na godhanii ture ammas reject hin ta'e lammaffaa jechuudha. Isa sadaffaa reject hin ta'e jechuudha sadaffaa. Amma sadii kutanne inni kudhanitti apply godhe achi keessa 6 yookiin 7 PhD dha sadii programming waggaa tokkooti akkuma ICT kanaa jechuudha achi keessa university lama duwwaadha PhD af kan accept na godhe MIT dha fi Ecole Polytechnique conference in jiru jechuudha. Jun risking of equity fudde baka African theoretical physics in barachuu barbaada garuu applied physics in baradhe irratti dual majoring godhe gafan dual major gochuu fedhu qabxiin ko gadi bu'uu danda'a sodaachuu waan danda'an ture qabxiin ko gadi bu'inaan immoo qabxiin ko dualii godhe gadi buusaarra immoo physics man qabxii gaarii qabaadhe ba'uu faawayye ture gara fuulduraatiif jechuudha riskii akkasii faan fudhadhe jechuun baka kufaatiidhaa fi of qopheesseera kufaatiidhaaf of qopheessee jechuudha. Emo ani barsiisaa hojii relationii gaarii man qabaadhe yeroo hundaa kan isaan jaallatan barsiisonnis anis kan bartoonni biraan hordofuu qabu jedhee yaadu tokko barsiisota wajjin communicating nan godhaan akkasumas nagaa wal gaafachuu duwwaa tuun ta'in barsiisaan tokko PhD isaa irratti material physics irratti hojjeteera yoo ta'e dhaqeen waa'ee material physics akkamii master irratti maaltu baratamaa PhD irratti maaltu baratamaa amma yeroo kana maaltu hojjetamaa jira asii jedhu jiranii walumaa gal amma akkasitiin barsiisota lama sadii qaba akka yeroo tokkootti laaqanaa affeeranii kan wajjin haasoo iskilii kana developii gochuun qabxiidhaaf miti kun. Overall ma keessuma ijoolleen akadeemiyaa keessa turuu barbaadan yuunivarsiitii keessatti barsiisota ta'anii piroofeesara ta'anii fufuu barbaadan maayindi seetiin isaanii akka kan barumsaarra deemu godhaaf kun gaariidha. Yookiin immoo PDF baadheen deema toopikii waan dubbisuu danda'u sana nan ilaala qayyabannaan jedhamu garuu haayilaayit isaa beekan sababni gaafan qayyabannaa laaftama fakkeenyaaf amni gaaffii tokko solvii gochuu irraan ka'a malee ganaa muudii keessa galuuf rakkadhu innaa haala koo kanarratti hundaa'ee ijoollee biraa gaafan tilmaamu garuu saatii qayyabatanii haala sa'ii waa'ee barumsaa yaannee fi saatii sana muudii keessa galuuf baay'eetti fudhata inni saatii baay'ee achi butanatti fakkaata. Dursitee waan tokko dursee yeroo hundaa utuu dubbisuun jalqabee maal akkan dubbisuu jedhu maal akkan iddoo kama kan qabachuu qabu waan iskilii kama kan saatiin developii gochuu qabu dursee qophaa'ee arseerin tintu lammaffaa immoo antriin saatii fi walakkaan gashanii dubbisa kanis hin jedhu saatii qormaataa fa'aa saatii barumsaa duwwaa miti waggaa guutuudha akkasii jechuun gannafaan ji'a 3-4 sana nama dubbisa inni dhaqee kompenseetii naa godhaa jechuudha yeroo baay'inaan koorsii 1-2 fa'aa dursee nan fixa. Addunyaa maalii qaba qabxiif dubbisuuf beekumsaaf dubbisuuf. Intriina kan inni sirriitti durumaayyuu nu gorsu mana barumsaa odaatti barsiisota gaarii isaa yuunivarsiitiiniif qabxiidhaaf miti bara yoo barsan qabxiin salphataa jedhanii nu gorsu yeroon qayyabadhu tekstiin qayyabadhan kitaaba koorsii sanaaf kenname jechuudha. Koorsiin persentii 80 isaa fixnee 60 isaa fixnee chaaptara 5 keessa 3 fixnee annimman qabaadhu guutummaa masaana numan dubbisan akkas jechuun hammi hubannoon koorsii sana irratti qabu koorsaatu laayinaa kennameen hin madaala malee barsiisa sana barsiisuu miti kan hin madaalu. Akkas jechuun objektiiviin koorsii tokko gaafa kennamu objektiivii sana miitii godheeraa jedheen of gaafadha akka sanattidha kan hin dubbisu. Kilaasiittis barsiisa sirriitti nan hordofaa nootii nan qabadhaan. Kanaafuu social media na fayyadama. Akkamitti fayyadamta? Social media na fayyadama garuu followeroota koo murteeffadhaan.
Fakkeenyaaf hundaa'ol kan fayyadamu Tiwiitariidhaan. Tiwiitarii taasise Wikipeediyaa fa'aadha. Wikipeediyaa Tiwiitarii irratti akkamidha namoonni biyya alaatii PhD fa'aa baratan yuunivarsiitii gaggaaridhaa barsiisonni fa'aan hin fayyadamu sirriitti aktiivili jechuudha. Mudannoo isaanii guyyaa guyyaa waan tulfaatee waan salphatee toopikoota fa'aa akkuma poostii tokko tokko keessatti akkuma qoosaa fa'aatti hin babarreessu. Inni akkasii jiramni sammuun kee akka waan sanatti addaatti gochaa deemu gaariidha. Akka fiiziksiitti baay'ina fayyadeera. Maaliif baay'inaan fiiziksii ijoolleen jaallatanii galanii barsoonni barsiisan illee jaallatan barsiisanii. Kanaafuu akka fiiziksii jaallatu akka fiiziksii itti guddattuuf environmentiin isaa conducive mitiin. Kanaaf iyyuu dirqama communitiin keessatti membarii ta'u keessatti akka gootitti yaadu gruupii isaanii ta'ee of yaadu dirqama Tiwiitarii fa'aarra barbaaduun qaban ture. Dhibee sukkaaraa waaqayyo fagaleetu amma maatti garan kutaa kudhan yeroon baradhu baay'ee natti ulfaachaa ture malee ergasiin harkisee hin beeku. Anis nan dubbisan ture kan sitti doktariin ta'uu barbaadan ture waa'ee dhibee sukkaaraa kan sadarkaa makootti nan dubbisan ture. Waaqayyo na gargaaree nan eeggadha. Ispoortii nan hojjedha. Nyaata koo yeroodhaan ni fudhadha. Marfee koo yeroodhaan ni fudhadha. Kanarraa kan hafe garuu saawol gadheen dhiphina ture. Qabxii mafaadhaan wal qabate jechuudha. Karaa sanaa wal qabsiisee kan hin jedhu. Kaayyoo qabaachuun gaariidhaan yeroo hundaa karoorfatanii waan guddaadhaaf karoorfatanii garuu yeroo hundaa waa'ee kaayyoo sanaa yaadan yookiin immoo goolii qabaatan fakkeenyaaf amma qabxii eenyuyyuu A+ fiduun barbaada qabxii gaarii fiduun nama barbaadan garuu yeroo hundaa waa'ee qabxii sanaa yaadatan dhiphinatti jijjiirama maaliif waan perfektii ilaaltaa achi asii immoo gufuu baay'ee jiran gaafa wal fakkaachuu didu simiidha baay'ee anis dhibee sukkaara kootiitiifis yeroon qayyabadhu saayitii kokkaan maanijii godhuuf kan nagaraa dhiphina na hir'isuudhaan yeroon daan waa garaa guutuun hojjedha garuu riizaaltii isaa yaadu. Al ta'u karoorfadheera tiyoorikaal fiiziksii namni ta'uu qabu akkamittiin hojjetaan jedhe koorsii barachuu qabu liistiin godhadhee waggaa kanatti kana hojjechuun qaba kana hojjechuun qaban jedhee isa booddee garuu riizaaltii isaa achi nan ga'amuun godhee of hin dhiphisu. Amma maal hojjechaa hin jira sa'aatii kanatti maal hojjechaa hin jira jedha inni kun dhiphina hin qabu maaliif waan hojjechuu qabdu jechaa jirta sababii ta'eef jechuudha. Riizaaltii isaa irratti gaafa fookasii gootu garuu si dhiphisa. Akka kanattiin waaqayyo galata dhiphina sanarraa fagaatee firii ta'ee dhukkubni sukkaaraas ta'uu nan miidhin. Expectationii namaas ta'uu nan miidhin. Expectationii koos ta'uu nan miidhin. Amma ga'uu dandeenya.